Bohaaraa maal taateet barumsa barfatte? Jaarsa wayit birri ibbagat. Atoo barbaachisaa turteere? Laakki birricha irra dhaabbadheen. Yee gurbaa? Oo yeekoo. Maqaa kee eenyunaan jetteeyyuu? Mollaa dhaqa. Qubecha irratti dabali. Yeroo naafi dhagaan gadda jaarsi buusise sun yeroo lakka tokkitti irra teessa dhaqee. Ofii keef lakkooftatta. Wayne. Yeroo naafi gaaffii tokko si gaafadhu. Maarree na gaafadhu. H2O maa inni? Kana bishaanika. Eesh H2O ida'u H2O. Coroo kaka. H2O ida'u H2O no. Galaaneka. Yeroo naafi shaarkiin jecha biraatiin maal jedhama? Shaarkisa dhiiraama shii dubaraa. Laakkisa dhiiraa. Shaarkii dhaka. Iseen dubaraa hoo? Shaarkii irraa dhaka. Abbaan kee miindaasaa birrii 2,500 fudhatee harmee keetii fi 2,500 kenneefi maaltu hafaafisa? Dadhabina laphee dhiibbaa dhiigaa kana malee maaltu irraa? Naafi barreeffamni kun maal jedha? Kumbo. Hanqinaa uuka. Qubee kaan illiqinfamti. Nyaata booda moo nyaata dura? Naafi garuu gaa'elli mana fincaaniiti. Warri keessa jiran ba'uu barbaadu. Warri ala jiran immoo itti seenuu barbaadu. Maa inni garuu wanti isa? Ati immoo lamaasaa kana agarte balbala mana fincaanii ta'uu keetika. Eloo naafi dhumni biyya lafaa yoom akka ta'e beektaa garuu? Maalittaan si'ee beeka? Guyyaa si teessisee dhuufuudha yaaltu sana. Nukuleen waan uftuu sitti fakkaate. Naafi saaxinni reeffaa birrii 4,500 galeela waaqni umurii keenya nuuf haa dheeressu malee. Maaltu si laallataatiin kaffaltu? Gurbaa akkamitti rukutamtee galta maqaadhaa dhiira rarraaftee deemta miti? Maalinni isa namatti rukutanii? Eloo naafi koo. Oo bullooko. Dhageessee ta'uu ta'e baay'inni harroota Itoophiyaa keessatti miliyoona 8.8 galanii. Rabbi si naa baay'isuka obboleessa koo. Eloo naafi. Ooko. Abbaan abbaa keeti akaaka yoo ta'e haati haadha kee immoo maal haadha ishiiti? Moja haadha kee. Eloo naafi. Yeeko. Baay'ee qallatteettaa jedhanii qallana keessa dabartee akka suuftitti haphattee jedhani maanni? Yeroo furraan akkasuma godha. Eloo. Oo. Boruu barisdee keetii daa'imni furraammii tokkittiin akka hin argamne jedheera jaarsi itti miirota keetti. Ati sun argamtu jechaadha. Otoo jaarsi jiru anaan nan ajjeesin. Eloo naafi. Yeeko. Yeroo darbe dallaa namaa jalatti fincooftee meeqaa dabamteeyyuu? 5 shilingii dhaka. Shilingii noo maa inni ree? Lakki dhufeen. Maqaa Yesuusi. Bishaan kun irratti raawwatu. Eloo. Arrama maalaan jettu? Akkoon hin jirtu moo maaliif bilbila jala kaasta gurbaa? Akkami nagaa isaaniiti? Yaariqqee irraa jiru maal taate? Lama fudhattee ciisti. Eloo naafi makiinaa gosa nama narraa bituun dhabe anillee 69,999 jedheen nama garagaree na laaluun dhabe. Akka gootu. Baatii si tarsaasite abaaboo keessa dhaabi. Maskootii si cufite basootti rukutu. Gurguritti dabalitee qiqqiliitti nyaatu. Yee gurbaa. Oo yeekoo. Maqaa kee eenyunaan jetteeyyuu? Mollaa dhaqa. Qubecha irratti dabali. Naafi barreeffamni kun maal jedha? Kumbo. Hanqinaa uuka. Qubee kaan illiqinfamti. Nyaata booda moo nyaata dura? Otoo jaarsi jiru anaan nan ajjeesin. Eloo. Oo. Boruu barisdee keetii daa'imni furraammii tokkittiin akka hin argamne jedheera jaarsi itti miirota keetti. Ati sun argamtu jechaadha. Naafi saaxinni reeffaa birrii 4,500 galeela waaqni umurii keenya nuuf haa dheeressu malee. Maaltu si laallataatiin kaffaltu?
Naafi barreeffamni kun maal jedha? Kumbo. Ankinaa uuka. Qubee kaan illiqinfamti. Nyaata booda moo nyaata dura?